galaanni baa giddu galeessaam yeroo ammaa kanaam dambalii sibiilaa fi xiyyaaraatiin dhiphataa jiraam. Lafa jalaamoo ibiddatu bobaa jiraam. Oduun gabaasaam Reuters FM Bloomberg irraa beem waan ajaa'ibaatiin. Dooniin xiyyaara baatuum guddittiin Ameerikaa USS Abraham Lincoln ishee boombii nuukileeraa of keessaa qabduum galaana Hindii keessatti mul'attee jirti. Dooniin kun kophaa ishee osoo hin taaneem garee haleellaa guddaa kan xiyyaarota waraanaa 80 ol loltoota 10,000 fi dooniiwwan Misaa'elaa ofirraa qolatan of duukaa hiriirsuun gara galoo Omaan fiigaa jirti. Kun Tiraamp nagaa lallabaa waraana fe'uusaa mirkaneessa. Halkan dukkana keessaa Teheraan irraa sagaleen akeekkachiisaa dhagahamee jira. Hoogganaan olaanaa Iraan yoo Ameerikaan yookaan Israa'el biyya keenya tuqan haleellaan sun xiqqaas ta'u guddaa nuti akka waraana waliigalaatti fudhanna jedha. Iraan siinaariyoo hamaa hundaaf qophii xumuruu ishee labsiteetti. Nuti humna keenya guutuu fayyadamnee madaallii humnaa jijjiirraa jechuun doonii Ameerikaa dhufaa jiru sanatti Misaa'elaa haayipaarsoonikii qopheessitee eegaa jirti. Iccitii doonii Ameerikaa baa giddu galeessaa qaqqabaa jiruu fi adannoom Iraanotaa qindeessinee bal'inaan isin dhageessisnaa. Yeroo dooniin xiyyaara baatuum guddittiin Ameerikaa galaana tarsaastee gara Iraanitti fiigduu fi yeroo Tiraamp humna guddaan isinitti dhufaa jira jechuun doorsisu Teheraan keessatti garuu taateen seenaa waraanaa jijjiiruun diina naasisuu fi michuu boonsuu tokko raawwatamee jira. Oduun gabaasa iccitii waraanaa fi miidiyaalee Israa'el irraa beem akka saaxiluutti humnoonni Iraan gurguddoon lamaan kanneen yeroo baay'ee akka masaanutti ilaalaman har'aam kakuu dhiigaa galuun akka qaama tokkotti diina dura dhaabbachuuf murteessanii jiru bal'ina isaam qindeeffannee jirra. Oduun gabaasaam Naashinaal Interest irraa beem dhugaa addunyaa raasuu saaxilee jira. Raashaan hin banneem inumaayyuu baa giddu galeessaatti deebitee humna Ameerikaa jilbeenfachiisuuf qophii xumurteetti. Kun oduu qilleensaa miti, kun deebi'uun hegemoonii baati. Akkamitti biyyi waraanaa Yuukireen keessatti dhiigaa jirtu baa giddu galeessaa keessatti mootii ta'uu dandeessi. Iccitii fi tarsiimoo buutiin gaxumuraatti yoo nuuf faana turtan ni dhageessuun qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraati. Yooyaam ashamaar kafuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdhaam. Neen chaanala YouTube keenya Har'a taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gaxumuraam qophii keenyaatiin turtii gaarii. Galaanni Hindii fi galoon Omaan yeroo ammaa kanaam callisaa sodaatamaa fi dambalii du'aan guutame keessummeessaa jiru. Lafa bishaanii nagaa fakkaatu sana jalaam sibiilli toonii 10,000 lakkaa'amuun kan teekinooloojii waraanaa hunda caalu baateem gara wiirtuu baa giddu galeessaatti tarreedaa jira. Oduun gabaasaa CBS News fi Washington Post irraa beem wallaayootti ilaalamu miti. Dooniin xiyyaara baatuum guddittiin Ameerikaa USS Abraham Lincoln kophaa ishee osoo hin taaneem garee haleellaa guutuum of duukaa hiriirsuun galaana Hindii seentee jirti. Addunyaan Tiraamp nagaa lallaba jetti garuu Peentaagoon meeshaa waraanaa fe'aa jira. Iccitiin humnaam Abraham Lincoln kanaam yeroo mil'annuum Joon Spencer hayyuun waraanaa Ameerikaa doonii qofa miti kun magaalaa waraanaa dambalii irraatti jedha. Doonii kanarraa loltoonni 7,000 ol xiyyaaronni waraanaa kan akka F-35 fi FM-80 75 ta'an dooniiwwan Misaa'elaa ofirraa qolatanii fi iccitii sodaatamaa doonii lafa jalaa nuukileeraa waliin jiru. Humni kun biyya tokko weeraruuf osoo hin taaneem ardii guutuu jilbeenfachiisuuf kan ga'udha. Iccitiin isaa Ameerikaan uffata waraanaa lafarraa osoo hin barbaadin galaana irra teessee samii Iraanii fi baa giddu galeessaa mootummaatti to'achuu dandeessi. Galaanni baa giddu galeessaa yeroo ammaa kanaam dambalii sibiilaa fi xiyyaaraatiin dhiphataa jira. Lafa jala immoo ibiddatu boba'a. Oduun gabaasaa Reuters fi Bloomberg irraa beem waan ajaa'ibaati. Dooniin xiyyaara baattuu guddittiin Ameerikaa USS Abraham Lincoln ishee boombii nuukileeraa of keessaa qabdu galaana Hindii keessatti mul'attee jirti. Dooniin kun kophaa ishee osoo hin taaneem garee haleellaa guddaa kan xiyyaarota waraanaa 80 ol loltoota 10,000 fi dooniiwwan Misaa'elaa ofirraa qolatan of duukaa hiriirsitee gara galoo Omaan qaxxisaa jirti.
Meem akeekkachiisa Iraan dhaggeeffannu. Halkan dukkana keessaa Teheraan irraa sagaleen tokko ba'ee jira. Hoogganaan olaanaa Iraan Iccitii Rooyitersitti saaxileen yoo Ameerikaa yookaan Israa'el biyya keenya tuqan haleellaan sun xiqqaas ta'u guddaa itti akka waraanaa waliigalaatti fudhannaa jedha. Iraan sinaariyoo hamaa hundaaf qophii xumuruu ishee labsitee jirti. Nuti humna keenya guutuu fayyadamnee madaallii humnaa jijjiirra jechuun doonii Ameerikaa dhufaa jiru sanatti Misaa'elaa haayipaarsonikii qopheessitee eegaa jiraachuun ishee beekamee jira. Wanti addunyaa caalaatti raasee ammoo cufamuu samiiti. Dhaabbileen xiyyaara gurguddoon addunyaa kan akka Air France, KLM Holland, Lufthansa Germany fi United Airlines balallii gara ba'a giddu galeessaatti keessattuu Tel Aviv, Dubai fi Bahrain itti godhan addaan kutanii jiru. Sababiin isaa ifadha. Samiin ba'a giddu galeessaa ammaa zoonii waraanaa ta'ee jira. Xiyyaarri nagaa tokko yoo darbee Misaa'elaan rukutamuun isaa hin oolu. Iccitiin saaxilamee Iraanii fi Iraaq samii isaanii cufanii jiru. Ammoo saatiin xumuraa dhiyaachuu isaa akeekam. Trump namichi nagaa fida jedhu har'aam asxaa du'aa qabatee jira. Inni dooniiwwan hedduutu achitti deemaa jira. Garuu nan abdadhaa dhukaasan jedhee haasa'us. Lafa jala garuu xiyyaaronni F-35C fi F-50E strike eegal buufataalee Qatarii fi Bahrain irra qubachaa jiru. Ingiliziin illee xiyyaarota taayifoonii gara Qatar erguun ishee lola kanaaf qophii ta'uu ishee agarsiisa. Hayyoonni Eurasiyaa Group waraanni kun 67 akka dha'u tilmaamee jira. Iccitiin sodaatamaan ammoo Iraan qophii fiixeerra geessee jirti. Teheraan keessatti mormii uummataa humnaan qabbaneessuun amma fuula ishee gara alaa naannessitee jirti. Trump mormitoonni nagaa argataniiru jechuun yoo of gowwoomsuun Iraan garuu nuti mormii osoo hin taane diina alaa eegaa jirra jetti. Trump Iraaniin yoo namoota fannisuuf dhaabdan nan laaffisa jedhee ture. Garuu dooniileen kan dhufuun isaa waadaa Trump soba ta'uu isaa mul'isa. Walumaa galatti wanti har'a arginu ba'a giddu galeessaa saatii xumuraarraa ga'uu isheeti. Dooniin Ameerikaa galaanarra jira. Misaa'elli Iraan holqa keessa jira. Xiyyaarri nagaa immoo samiirraa badee jira. Eenyutu jalqabaa furtuu tuqaa Trump moo Iraan? Deebiin isaa guyyoota muraasa keessatti beekama. Saatiin siyaasaa Waashingitanii fi Teheraan gidduu jiru. Har'a waraana jechootarraa gara waraana dirreetti ce'uuf qarqararra geera. Yeroo pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp humna guddaan gara Iraanitti deemaa jirra jedhee dhaadatu. Teheraan keessaa immoo sagaleen jeneraalaa sibiilaa tokko dhaga'ame. Inni ajajaa humna qilleensaa fi hawaa eegduu warraaqsa Iraan Meejor Jeneraal Majid Musaawiidha. Jeneraalichi uffata waraanaa guutuu uffachuun kaameraa duratti ba'ee Tiraamp oduu baay'isaa. Garuu nuti afaaniin osoo hin taane dirree irratti deebii lafee isaa cabsuun isaaf kennina jechuun akeekkachiisa dhumaa dabarsee jira. Iccitii fi ergaa dhokataa jeneraalichaa yeroo mil'annu Musaawiin dirree waraanaa yeroo jedhu lafa qofa jechuu isaa miti. Inni samiis jechuu isaati. Iraan Misaa'elaa haayipaarsonikii qabdu sanaa doonii Ameerikaa Abraham Lincoln irratti xiyyeeffatteetti jechuudha. Ismaa'eel Kawsariin miseensa koree nageenyaa paarlaamaa Iraan dubbii kanaaf gadi jabeessee yoo diinni dogoggora tokko hojjetee buufataalee Ameerikaa naannoo kana jiran hundi Qatar, Bahrain fi Iraaq barbadaa'u jedhee. Kun Iraan guutummaatti waraanaaf qophii ta'uu ishee mirkaneessa. Gama biraatiin seendubee basaasaa yoo ilaallu Iraan keessoo ishee qulqulleessaa jirti. Magaalaa Madaanii fi Khoraasaan keessatti namoonni 148 ol kanneen hooggantootaaf fitnaa jedhaman to'annoo jala oolanii jiru. Garuu wanti har'a saaxilamee kana qofa miti. Pentaagoon yookaan ministeera ittisaa Ameerikaa waraqaa iccitii haaraa kan tarsiimoo ittisaa biyyaalessaa 2026 yookaan 2026 National Defense Strategy jedhamu baasee jira. Dokumentiin kun siyaasa addunyaa garagalchuuf qophaa'e. Ameerikaan kana booda waraana hin dhumne keessaa hin seentu mootummaa biyya biraa jijjiiruuf hin dhamaatu jettee jirti. Kun ergaa ifaadha Ameerikaan dadhabdeetti yookaan tarsiimoo jijjiirrattee jirti. Dokumentichi itti ufuun iccitii hadhooftuu michoota Ameerikaa, Israa'elii fi Kooriyaa kibbaa dabarsee jira. Itti nageenya keessan eeguuf humna guutuu hin kenninu. Isinumti of eegaa. Washington Israa'el ofii isheetiin Iraaniin akka ofirraa ittistu humna kennuuf malee waraana Israa'el loluuf akka hin dhufne ifa godhee jira. Kun Tel Aviv keessatti dhiphina guddaa uumee jira. Neetaanyahuun dooniin dhufeera jedhee yoo gammadu, Pentaagoon garuu dooniin kun
sodaachisuuf malee Israa'eliin tiksuuf mitiim jechaa jira. Wanti addunyaa dinqisiisee ammoo xiinxalaa Pentaagoon waa'ee Iraan irratti kennedha. Ameerikaan ragaa qabatamaa lafarraa argatteetti Iraan kufaatii fi qoqqobbii hunda dandamatti humna waraanaa ishee fi humna bakka bu'oota ishee deebiftee ijaarrachaa jirti. Iraan ni cabdee jedhamee yaadame garuu isheen piyooniksii taatee daaraa keessaa ka'aa jirti. Pentaagoon Iraan niwukileeraa akka hin qabaanne ni dhowwina garuu humna ishee kan biraa Misaa'elaa fi diroonii dhaabuun ulfaataadha jechuun amantee jirti. Gama biraatiin Tiraamp Switzerland Davos irraa yoo deebi'u dooniiwwan hedduutu achi deemaa jira. Nuti jaqaraan isaan ilaalla jedha. Garuu Tiraamp fi Pentaagoon gidduutti wal faalleessitu mudachaa jira. Tiraamp na rukuta jedha, Pentaagoon ammoo michoonni keenya Israa'el haa rukutan jetti. Kun Iraaniif carraa yoo ta'u Israa'eliif ammoo kophummaadha. Yeroo dooniin xiyyaara baattu guddittiin Ameerikaa USS Abraham Lincoln galaana tarsaastee gara Iraanitti fiigduufi yeroo Tiraamp humna guddaan isinitti dhufaa jirra jedhee doorsisu Teheraan keessatti garuu taateen seenaa waraanaa jijjiiru kan diina naasisuu fi michuu boonsuu tokko raawwatamee jira. Oduun gabaasa iccitii waraanaa fi miidiyaalee Israa'el irraa ba'e akka saaxilutti humnoonni Iraan gurguddoon lama kanneen yeroo baay'ee akka masaanutti ilaalaman jechuunis waraanaa idilee fi eegduu warraaqsaa har'a kakuu dhiigaa waliif galuun akka qaama tokkootti diina dura dhaabbachuuf murteessanii jiru. Kun walga'ii idilee miti, kun tokkummaa du'aa fi jireenyaati. Iccitiin walga'ii jeneraalota kanaa gadi fageenyaan yeroo ilaallu ajajaan waraanaa lafoo Iraan Jeneraal Ali Janshaayii fi ajajaan eegduu warraaqsaa Jeneraal Muhammad Karamiin minjaala tokkorra ta'anii iccitii waraanaa wal jijjiiranii jiru. Jeneraal Janshaayiin diinni keenya Ameerikaa fi Israa'el nu qoqqoodanii nu cabsuu barbaadu garuu har'arraa eegalee nuti qaama tokko hafuura tokko nuti Iraaniif jecha hanga du'aatti ni falmannaa jechuun labse. Jeneraal Karamiin immoo tokkummaan keenya meeshaa waraanaa kamiyyuu caalaa diina rifachiisa, kuni kaapitaalaa keenya isa guddaadha jechuun waraanni Iraan hundi ajaja tokko jala galuu isaa mirkaneesse. Iccitiin as keessa jiru Tiraamp fi Netanyahuun waraanni idilee fi eegdonni warraaqsaa wal dhabuun fonqolcha tukaa jedhanii eegaa turan. Har'a garuu abjuun isaanii bishaanitti naqamee jira. Wanta addunyaa caalaatti shakkii fi sodaa keessa galchamuun ergaa basaasaa Israa'el baasedha. Tel Aviv keessaa oduun biyya kan mul'isutti Israa'el seenaariyoo haaraa fi sodaatamaa tokko biraa geessee jirti. Sunis haleellaa dursaadha. Israa'eloonni Iraan Tiraamp hanga dhufutti eegdu dooniin Ameerikaa osoo bakka hin ga'in Iraan dursitee buufataalee Ameerikaa fi Israa'el rukutuu dandeessi jechuun dhiphachaa jiru. Kun herrega waraanaa guutummaatti jijjiira. Yeroo baay'ee Ameerikaatu dursee rukuta ture, amma garuu Iraan furtuu dhukaasaarraa quba keessee jirti. Gama biraatiin Waashingtenis callistee hin teenye. Gabaasni New York Times akka saaxiletti Ameerikaan torban darbe keessaa xiyyaarota waraanaa sodaatamaa kan F-35 Strike Eagle jedhaman 12 dhoksaan qarabaa giddu galeessaatti erguun ishee beekamee jira. Xiyyaaronni kun haleellaa gadi fageenyaan raawwachuuf kan dandeettii qabanidha. Tiraamp humna guddaatu dhufaa jira yeroo jedhu xiyyaarota kanaaf dooniileen kenna jechuu isaati. Garuu seeraan irraa deebiin kennamee kan lafee diinaa cabsudha. Maddi olaanaa mootummaa Iraan maqaan isaa akka hin dhaamne gaafatee Rooyitersitti iccitii kanaa himee jira. Nuti waraana hin barbaannu garuu yoo diinii nu tuqe haleellaan sun xiqqaasaa ta'u guddaa nuti akka waraana waliigalaatti fudhannee wanta humni keenya danda'u hundaaf fayyadamnee ni barbaadeessina. Iraan haleellaa bakka murtaa'e jedhamu hin keessummeessitu. Bakka tokko yoo suqan Iraan bakka 100 rukutti. Dhumarratti wanti har'a arginu Iraan keessaan tokkoomtee alaan immoo ija sibiilaa baafattee diinaa eegaa jirti. Tiraamp meeshaa waraanaa guuree dhufullee tokkummaa jeneraalota Iraan kana cabsuun ulfaataadha. Israa'el immoo Iraan dursitee nu rukutti jechuun hirriba dhabdee jirti. Sa'aatiin giddu galeessaa fiigaa jira. Garuu sa'aatiin kun kan eegalu yeroo Ameerikaan dhukaasuu osoo hin taane yeroo Iraan dursitee tarkaanfii fudhattu ta'uu danda'a. Yeroo addunyaan Raashiyaan dhuma isheerraa geessetti waraanni Yuukireen dinagdee ishee fixee humna ishee laamshiseera jettee yaaddu. Lafa jala garuu sarrii Moskoo Vladimir Putin taphacheezii iccitii fi sodaatamaa ta'e taphachaa jira. Oduun gabaasaa hayyoota Naashinaal Intarest irraa ba'e dhugaa addunyaa raasuu saaxilee jira. Raashiyaan hin banne inumaayyuu giddu galeessaatti deebitee
humna Ameerikaa jilbeenfachiisuuf qophii xumurteetiin kun oduu qilleensaa mitiin kun deebi'uun hegemoonii baatiin Iccitii fi tarsiima Puutinaa qorannuun akkamitti biyya waraanaa Yuukireen keessatti dhiigaa jirtuun waa giddu galeessaa keessatti mootii ta'uu dandeessi. Iccitiin isaa sadiidha. Tokkoffaan michummaa dhiigaa Iraan waliin qabdu. Iccitiin waraqaa ittisaa Raashiyaa yookaan Russian Defense Documents saaxilee akka mul'isutti Moskoo fi Teheraan waliigaltee iccitii doolaraa biliyoona 6.5 mallatteessanii jiru. Raashiyaan xiyyaarota waraanaa gurguddaa Su-35 jedhaman 16 Iraaniif erguuf qophoofteetti. Xiyyaaronni kun ayiroondamii Israa'elii fi xiyyaarota Ameerikaa F-35 wajjin walloluuf ga'umsa kan qabanidha. Puutiin Iraaniin gaachana godhatee baha giddu galeessaa keessatti humna isaa tikfachuuf murteessee jira. Lammaffaan kiyyoo Siiriyaati. Addunyaan Bashaar al-Assad kufeera jechuun yeroo gammadu Puutiin garuu pirezidaantii haaraa Siiriyaa Ahmad al-Sharaa wajjin waliigaltee iccitii mallatteessee jira. Al-Sharaa Raashiyaan buufata waraanaa ishee akka qabattutti itti hafuuftu jedhee eeyyamee jira. Kun Raashiyaaf galaana Meeditiraaniyaan irratti humna guddaa kenna. Puutiin al-Assad haa badu malee Siiriyaan harka keenya jirti jechuun addunyaa kolfisiisee jira. Sadaffaa fi inni hunda caalaan sodaatamaan gantummaa michoota Ameerikaati. Saudi Arabiyaa, Emiratii Arabaa fi Turkiin biyyoonni Ameerikaa michuu kiyya jettuun har'a dugda Ameerikaatti gatanii fuula isaanii gara Moskootti naannessaa jiru. Iccitiin saaxilamee daldala Raashiyaa fi Emiratii gidduu jiru doolaraa biliyoona 11.5 geera. Saudi Arabiyaan viizaa malee Raashiyaa seenuu eeyyamteetti. Puutiin biriksiis fayyadamee hooggantoota Arabaa Kaazaan irratti walitti qabee Ameerikaan isin gantii ani garuu isin wajjin jira jechuun onnee isaanii atee jira. Wanti hayyoota Washington Institute dhiphisuun fageenyaa Ameerikaati. Biyyoonni Arabaa Ameerikaan Yuukireeniif biliyoonaan dhangalaasti. Falasxiiniif garuu homaa hin gootu jedhanii kumatu. Puutiin qaawwa kanaaf fayyadamee Arisiim Arabikii fi Sputnik irratti sammuu uummata Arabaa miliyoona 46 oliin hawwatee jira. Isaan Puutiin akka gootaa fi Ameerikaa akka diinaatti akka ilaalan taasisee jira. Walumaa galatti Trump mana marii nageenyaa jedhee Puutiniin affeeruun isaa dogoggoraa seenaa ta'uu danda'a. Puutiin maallaqa Ameerikaa fayyadamee gaazaa ijaaruun maqaa nageenyaa argachuu fi dhiibbaa isaa balleeffachuuf fiigaa jira. Waraanni Yuukireen dhaabbatee Puutiin humna isaa guutuu qabatee baha giddu galeessaa dhuunfachuuf deema. Ameerikaan qoqqobbii fayyadamtee Raashiyaa hudhuuf yaaltus Raashiyaan karaa lafa jalaa fayyadamuun dinagdee fi siyaasa addunyaa keessatti deebitee super paaworii ta'uuf qarqararra geessetti. Dhugaan jiru Ameerikaan hirriba keessa jirti. Puutiin garuu dammaqee kaartaa haaraa baafachaa jira. Giddu galeessaa lafa dhiigaa fi zayitaa har'a irra deebiin harka Raashiyaa galuuf deemaa jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolamaa. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraa qophii keenyaatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.